sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata fulbaana 22 bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun marii qeerroo haala yeroo irratti isin biraan geenya. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turuu an Abdii Bilisummaati. Haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa irraa qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin aan michuu lammiiti. Gootichi qeerroof sabboonaa Oromoo Ziyaad Sultaan Ibroo godina Argee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddeetti lola gaafa adoolessa 16 bara 2017 weerara Abdii Ilee wajjin godhe irratti rasaasa 3 nama rukkutamee du'aa ooledha. Ziyaad Sultaan harka lamaanii fi mormarra dhawamee gootichi kunis rasaasumaan si'a salgeffaa akka rukkutamee fi inni miilanaatu natti hammaate malee anaaf rasaasni qaama ta'eera jechuun dubbate. Ajjeesuu fi du'uu barreerra. Oromoo Ziyaad Barreen illeen waraana ooraadhiidhaa fi taankiidhaan loleet dadhabe. Oromoon osoo taankii fi xiyyaara samiirraa dhukaasanuu gangalatee boombiidhaan daaraa isaan godha malee abdii kutachiisee of duuba isaan deebisa malee yoomuu harkan kennu jechuun dubbate. Har'as boorus abadan Oromoon daangaasaa dabarsee eenyuufuun kennu jedha gootichi kun. Ani qawwee in qawwiyyu ture. Adam dheeree kufnaan qawwee isarraa fudhee osoon dhukaasuu rasaasni keessaa na jalaa dhumnaan achumaan kan jarettii kufterraa buqqisee ammanitti jijjiirradhutti na rukkutan malee nan argattu ture jechuun dubbate. Weerara miilanaa kanarratti gootota addaa dhabne kan akka Adam dheeree dhabuun keenya baay'ee nu miidha. Waardiyaa daangaa goototaatu nu duraa wareegame. Inni erga rukkutamee baay'ee lolee akka ture dubbata hiriyaansaa kun. Dura bakka lama erga rukkutamee nama 3 lafatti darbe. Dhumarratti naagamte jedhee afuura dhumaa baafate. Hoo qawwee koo diinni tun boojiin ati fudhu jedhuun natti darbe. Qawween isaa diina harka baga hin galiin kaayyoon inni kufeefis eegamaadha. Anillee yeroo hedduuf du'een fayye. Namoonnis du'eera jedhanii na eegaa turan. Himimmaan hiriyaa kootu na fayyisee osoo fuulatti na kufee himimmaan dhangalaasuu afaan keessa na bu'ee akkan lubbuu nafu na oolche jechuun hospitaala Adaamaa keessa ciisee irqinfataa dubbate. Oromoon daran wal bira dhaabbachaa jira. Waliif fadoodee birmachuu irratti haalaan dabaleera. Ani marraa kanaan dura rukkutamee hunda dhuunfaan malee akka sabaatti namuu na ilaalee hin beeku ture. Kan miilanaa raajiidha akkana taanaan bilisummaa Oromoolleen dhiyyoodha jechuun dubbate. Oromoon Oromoof birmattan bakka kamuu jirtan galata haa argatan jechuun hospitaala Adaamaa bakka yaalamaa jiru ciisee dubbate gootichi Ziyaad Sultaan. Lammiileen keenya sababa weerara liyyuu poolisii Somaaleen qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaaniif koreen gargaarsaa akka dhaabbatee jiru beekame. Koreen kun namoota Oromoo biratti jaallataman kan of keessaa qaban yoo ta'u kanneen akka Dr. Abarraa Dheeressaa walitti qabaa, kabajamoo obbo Sheetuu Dasseetti itti aanaa walitti qabaa, obbo Tolasaa Daggafaa barreessaa, obbo Abarraa Tolaa miseensa, Qeesis Balaa Mokonnon miseensa, Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo miseensa, Luba Yohaannis Higgasuu Dhibbisaa miseensa, Sheek Ahmed Zaakir miseensa, Paaster Bojaa miseensa, obbo Dinquu Dayyaas miseensa. Namoonni kunniin dirqama Oromummaa addurummaan akka ba'anii fi itti gaafatama fudhatan kana bifa iftoominaa fi haqa qabeessa ta'een akka ba'atan gamanumaan dhaamuu barbaanna. Haala kabaja ayyaana Irreechaa bara 2017 ilaalchisee gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromiyaa ibsaa fi qajeelfama baase.
gumiin kun fulbaana 6 bara 2010 akka lakkoomsa warra Habashaatti teessuma Saawudaa Bultumitti taa'e irratti ibsaa fi qajeelfama ayyaana kanaa ilaalchisanii baasanii jiru. Haaluma kanaan ayyaana bara kanaa qeerroon godinaalee hundaas kabaja ayyaana irreechaa irratti ibsaa fi qajeelfama maangadii kana kabajee akka hojiirra oolchuuf dhaaman. Irreecha bara darbee irratti akka seenaan hin irraanfanne nurratti hojjetame obboleeyyan keenya 100 wareegamanii jiran. Ayyaanni baranaa kan yakkasan itti yaadannudha. Kanaaf waamicha gumii abbootii gadaa fudhachuudhaan ayyaanni baranaa kan obboleeyyan keenya bara darbee harka diinaatiin wareegaman itti yaadannudha. Ayyaanni kun nagayaan akka raawwatamuuf waamicha gumii abbootii gadaa fudhachuun qeerroon tumsa irraa barbaadamu hunda akka godhu dhaammanna. Ayyaanni kun akkuma aadaan ajajutti abbummaan gumii abbootii gadaa Oromiyaatiin kan geggeeffamu ta'uu waltajjiin ayyaanichaa hoggansa abbootii gadaa jalatti dargaggoota saba biratti jaallatamoo ta'aniin geggeeffama. Sagantaan ayyaanichaa dursee waliigalteedhaan kan qophaa'e ta'a. Yakka bara darbee hojjetameef mootummaan hanga ammaa yakkamaa tokkos adda baasee hin adabne. Haala kana keessattis waltajjii irreechaa irratti qondaalli mootummaa kamiyyuu argamuun miira hirmaattotaa jeequun rakkoo uumuu waan maluuf akka hin argamne cimsinee akeekkachiifna. Poolisiin Oromiyaa hidhannaa malee nagaaf tasgabbii uummata keenyaa eeguuf hojii tikaa fi tasgabbeessuu seeraan irraa eegamu dhiibbaa tokko malee gochuutu irraa eegama. Hojii sakatteensaa poolisiin Oromiyaa fi namoonni gumiin abbootii gadaa dursee file leenjisuun geggeeffama. Namoonni kunis mallattoo addaa ittiin beekaman laatamuufii qaba jechuun qeerroon dabarsee. Akkaataan wareegamtoota bara darbee ittiin yaadannu jala bultii ayyaanichaa irratti sagantaan dungoo ibsuu mooraa gumii abbootii gadaatti geggeeffama. Hirmaattonni wareegamtoota yaadachuudhaaf muraa sabbataa yookiin huccuu adii harka mirgaatti hidhatu. Kaayyoo qabsoo isaan irratti wareegaman bakkaan ga'uuf murannoo fi waadaa haramsuuf sabbata yookiin muraa huccuu diimaa mataatti hidhatu. Waltajjiin yeroo banametti daqiiqaa 2 callisiidhaan wareegamtoota erga yaadannee booda maanguddoon warra wareegameef kadhannaa godhu. Walaloon yaadannoo gootota wareegaman yaadachiisuuf ta'u kan dursee gumii abbootii gadaatiin raggaasifames ni dubbifama. Haaluma kanaan qeerroo fi uummanni keenya akkuma durii baay'inaan irreecha baranaa irratti hirmaachuun gootota bara darbe nu biraa kufan kabajaan yaadachaa haala Oromiyaa fi Oromoo yeroo ammaa mari'achaa ayyaana qabsaadhaa waan as ga'e kana daran miira Oromummaatiin akka miidhagsinu dhaammanna. Barattoonni fi daldaltoonni Amboo fi Gudar qabamanii turan kolleejjii poolisii Oromiyaa Adaamaa keessatti daramaa jiraachuu gabaasnee turre. Mormii lagannaa gabaa darbe irratti Amboof Gudar irraa namoota 90 ol ta'an qabamanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Namoota hedduu haa gadhiisan iyyuu malee namoota 7 ragaa tokko malee hambisanii rakkisaa akka jiran maddeen gabaasan. Namoonni hangammaatti hin gadhiifamii turan kunis Barataa Warqinaa Gabayyoo, Barataa Umurii 16, Nugusee Dheersaa, Daldalaa Imanuu Abdataa fi Daldalaa fi warreen maqaan nun geenye 4 keessatti akka argaman gabaasaan keenya eereera. Namoonni kunis hojjettoota Oppiidoo Gudariif Amboon akka daramaa jiran keessa beektonni himan. Oppiidoonni kunis maxxaa barbaadanii akka gidirsaa jiran qeerroon dhaamee jira. Jarreen 7 hafan guyyaa gabaabaa keessatti haal durii tokko malee yoo gallakkisuu didan warreen jarreen kana hiisise qeerroon adda baasee waan beekuuf balaa guddaa qabeenyaaf lubbuu warreen aangoo Oppiidoo Gudariif Amboo irratti tarkaanfii fudhachuuf qeerroon Amboo Gudar qophii xumuraa waan jiraniif dursa akka waan kana irraa deebitan gorsa Oppiidoodhaaf kennuu barbaanna jechuun akeekkachiisan. Abbaa Duulaa Gammadaan godina Baalee magaalaa Gindiriitti uummata keenya daangaa aanota raayituu Sawweenaa, Beeltoo, Dawwee Qaasanii fi Dawwee Sarar irraa namoota 2 waamee walgeeteessaa akka jiru beekame. Abbaan Duulaa haala weerar liyyuu poolisii Somaalee erga gaafatanii booda jaarsoliin dhufanis xiiqeffatanii gootummaan dhoksaa fi sodaa tokko malee jala muranii akkana jedhan. Lolli Ogaadenii fi Oromoo miti, lola humna mootummaa fi Oromoo gidduutu geggeeffamaa jira. Mootummaan Somaalee federaalatu gargaara. Lafa keenyas 1997 maqaa riferendamiin kennaa fi turtan. Makalaakayaan araaraan miti jalatti nu qabee deeggaruuf nu jidduu deemaa jiru akka ba'u. Federaala kan ijaare Tigree, Amaar, Oromoof uummatoota kibbaati. Wanni Somaaleen waraana federaalaan deeggaramee Oromootti waraanni federaalaa duuluuf maayinni.
Hala amma itti jirtan sirreessuu baattan Itoophiyaan Oromiyaa alatti isin ijaartan arguuf teenya jabaadhaa jechuun hadheeffatanii akka itti himan qeerroon Gin'ir gabaasee jira. Uummanni keenya kan naannoo Somaalee Jijjigaa fi godina Harargee Bahaa buqqifame namoonni 73 Arsii aanaa Dollolaa gahanii jiraachuunis gabaafame. Gargaarsi taasifamaa jirus haala gaariin itti fufeera. Uummanni aanaa Dollolaa immoo marii bal'aa geggeessuun meeshaa keenya armaan dura nurraa hiiktan nuuf deebisaa gara daangaa deemnee lammiilee keenya waliin lolla jechuun dubbatan. Mootummaan gaafa ijoolleen teenya ibiddaan fiigaa turte waraanni rifeensa injijjii kan argine hin beeknetu ilmaan keenya ajjeese. Gaafa sana meeshaa kiiloomeetira 60 irratti nama rukkutu qabna jettanii nu sodaachistan. Meeshaaleen sun amma eessa jira? Liyyuu hayliin akka ittiin uummata keenya rukkutu taasistan. Mootummaan federaalaa harka keessaa qaba jedhan jaarsoliin Dollolaa. Gama biroon immoo Abba Tsaayyee fi jeneraalonni keessaa harka akka qaban beekneera jechuun walga'ii isaanii irratti dubbatan. Nuti Oromoon duuba wanti qabnu hin jiru. Kanaaf hanga wareegama lubbuu aarsaanii kaffala jechuun maallaqa walitti qabanii koree gargaarsaatti kennanii akka jiran qeerroon Dollolaa gabaasee. Fulbaana 20 bara 2017 magaalaa Buroo Somaliland keessatti baqataa Oromoo maqaan Mohammed Bookee jedhamuun beekamu namoota lammiin isaanii Somaalee ta'aniin gara jabeenyaan tuminsa irraan gahanii lubbuun darbu maddeen gabaasanii jiran. Akka gabaasa maddeen sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo Somaliland kanatti kibxata 19 bara 2019 dubartiin Oromoo yeroo maqaan hin beekamiin haaluma wal fakkaatuun magaalaa Hargeysaatti tumamuun qarmalee miidhamtee du'aaf jiru jidduu kan jirtu ta'uu dabalanii gabaasanii jiran. Mootummaan Somaliland baqattoota Oromootiif eegumsa akka godhamu ibsullee jecha qofa akka hin taane gochaanis mul'isuun mirga baqattoota biyya isaa jiranii eeguuf kabachiisuu irraa eegama. Dhumarratti murni bicuu wayyaanee ilmaan Oromoo saboota ollaasaa waliin walitti buusaa kan turee fi ammas kan buusaa jiru gama lixa Oromiyaa Wallagga Bahaattis shira xaxee waraana Oromoota aanaa Haroo Limmuu irratti banuuf qophii isaanii xumuree akka jiran gabaasaan qeerroo ifoomseera. Akka kanaan karaa gama naannoo Beenishaangul Gumuz ganda Tikishaatti meeshaan loltoota wayyaaneetiin hidhachiifamaa akka jiran dhaga'ame. Gama Oromiyaan poolisoota Oromiyaa fi milishaan ganda Gorbaa Guddinaa sodaarraan kan ka'e yeroof jidduu uummata lameenii qubatanii akka jiranis maddeen keenya gabaasaniiru. Mootummaan gita bittuu wayyaanee ilmaan Oromoo lafarraa fixuuf ajandaa isaa kan labsate bubbuluun weerarri gama liyyuu poolisii baha Oromiyaaf kibba bahaan itti fufee jiru ragaa akka ta'e dhaammachuu barbaanna. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetirbaandii 16 yookiin kiilooheerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee jaalamichuu lammii ture horii buli jenna. Sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara marii qeerrootti isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Oromiyaa garas keeffatu garaan na sosodaate. Na doorsisu na sodaachisu dubbadhuun jedhe yoon dubbadhe na godaansisu lakkii didee nan falmadha callisuun tuffife gabaashee ni godaanuus dhalcheetti yan godaanu. Walintano, Igodanes, the chance young Godano, the Viva Walintano. Ino mancha dese, Gapa Ula Sagal More Fudato, Ayoman Dupate, Gapa Wamka Sagal Tama Burburan, Nampal Madama Fanchalisa, Turise Nama Panampisa, Nampal Madama Duduba, Hidamalena Vanisa. Kakoti ma banjalisa irra dalanne tin dalanne enyumas lafan argan abban akasama parmanne
Ilaalcha dhugaatii alaagaan irraa wal furaati burqaan kee toora finfinneeti afal maluukaa irratti cinneeti gungumaas turree barateera musaamu sagal baasu seera teessoon kee mooraa gullalleeti yoo dhumnellee akka dubbanneeti. Dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qophii marii qeerroo bilisummaa Oromoo waliin turtii gaarii jechaa marii qeerroo bilisummaa Oromoo har'aa Jaal Michuu Lammii fi Jaal Abdii bilisummaa faana kan isin waliin turu an qalbeessaa dhangaati hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Egaan akkuma beekamu wayyaaniin tibba kana Oromoo irratti waraana bantee jirti. Waraana kanaan qabeenyaa yookaan beenyaa isaa dhabee Oromoon qe'ee isaas lakkisaa akka jiru dhaga'amaadha. Akkasumas argaas jirra lola kanaan baha Oromiyaa rakkoo hamaa keessa seentee akka jirtu namuu quba qaba. Uummanni keenyas wal gargaaruuf waan qabu walii osoo hin qusatiin akka wal gargaaraa jiru dhaga'amaa jira. Gargaarsi lammii keenyaaf godhamaa jiru kun diina keenyaaf maal hubachiisa? Akkasuma sa'aatii itti firaaf halagaa addaan baasu keessas geenyee jirra. Oromoon ala waa tokkollee akka hin qabnes hubatamaa jira. Kanaaf gara boodaatti Oromoon maal gochuu qaba? Tokkummaan Oromoo kun akkamitti itti jabaatu akka qabu Jaal Michuun waan jedhu. Hayyee gaatu akkuma tu jette uummanni Oromoo kallattii garaagaraan waraanni itti banameeti jira. Waraanni kun shira mootummaan wayyaanee xaxeen daangaalee Oromiyaa kallattii garaagaraan qeesaa qabeenya isaa utuun fudhatiin Somaalee keessa yeroo ammaa kana gama Harargee fi Oromiyaa bakkee garaagaraatti labsamaa jira. Uummanni keenyas isa kana tokkummaa isaatiin hiriiree ilaalcha siyaasaa kutaaf amantiin utuu waliin qoodiin wal gargaaraa jira. Qabeenya amma qabu hundumtuu namni walii qusate hin jiru. Kun nuuf tokkummaa keenya cimsa diinaaf garuu akkuma argaa jirtu mata boobuudha. Uummanni Oromoo yoomii taanaan kanarraa waan nuti hubachuu qabnu firri keenya Oromoo qofa ta'uusaa adda baasnee beekuu qabna. Sa'aatii kanatti jaarmiyaaleen siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban keessumaa'uu akka argaa jirru oppiidiyoon biyya keessaa ergamaa diina mootummaa wayyaanee ta'e illee sa'aatii kanatti uummata Oromoo wajjin yaada tokkoon waliin luucceeti kan inni gargaarsa uummata kanaaf godhaa jiru. Kun immoo jijjiirama argamedha jedhee yaada'anii maaliif uummanni Oromoo ilaalcha siyaasaa isaa cinaatti dhiisee waan waloof waliin hiriiruunsaa kun jijjiirama qabsoo uummanni Oromoo yeroo dheeraaf geggeessin as mul'ate jedhee yaada. Kanaafuu gara fuulduraattis tokkummaa keenya cimsinee ilaalcha siyaasaa keenya cinaatti dhiisnee uummata rakkate kana bayyaannachiisuu qabnan jedhan akka Jaal Michuu waan gaarii kaastee turte akkuma atu jettu Oromoon sa'aatii kanatti ilaalcha siyaasaan osoo waliin qoodiin Oromoon biyya keessaas Oromoon biyya alaas walii dirmachuun isaa kun akkuma atu kaaste alagaadhaa fi mata bo'oodha. Akkasumas Oromoon raallee wanta eegamudha kan ba'amaa jiru. Gama dhaabota Oromoo keessattuu dhaabota maqaa Oromoo maxxanfatanii kanneen akka viidiyoo kaleessa dheengadda uummata keenya hacuucaa turanii har'as itti jiranii kanaan yoo dubbanne ammallee taanaanii carraan isaan qaban tokkittiin ammayyuu gara uummataa goranii uummata faana yoo hiriiraniin ala hireen isaanii borii baay'ee amma akka ulfaataa ta'e isaanumaatu tilmaamuu danda'u. Haala amma irra jiran kanaan yookiis haala diinaa jala dirqama luucca'anii ba'uu qabu. Diinaan faana wal ta'anii akka kaleessa dheengaddaa akka baroota darbee akka har'aas jedhanii yoo kan boriisi uummata kana miidhuudhaaf kan akeekkatan ta'e isaaniif iyyuu egereen isaanii hammam akka yaaddoo ta'e isaanumaaf ibsuunis barbaachisaadha. Egaan lolli liyyuu poolisii kun kaayyoo fi akeeka mataasaa malee kan dhufe miti. Kaayyoo akkamiif akka nurratti baname akkasumas illee akeeka akkamii akka baadhatee dhufe Jaal Abdiin kanarratti maal jedha laata? Gaaffii gaariidha. Lolli liyyuu poolisii kun maal akeekee dhufe yookiin akkamittiin nurratti baname kan jettee fi lola kana kan bane mootummaa wayyaanee ta'uunsaa beekamaadha. Kana maarraa hubachuun danda'ama. Uummanni Oromoo fi uummanni Somaalee baroota dheeraadhaaf waliin jiraataa ture nagaadhaan rakkoon yeroo uumame ofiisaa rakkoo sana furatee jaalalaan nagaatiin wal kabajee rakkoo akka ollummaatti rakkootti dhufe walii tiksee wajjin jiraata akka ture beekamaadha. Uummanni Oromoo fi uummanni Somaalee yeroo dhiyootii kaasee miti kan wajjin jiraataa ture baroota dheeraati. Akkasumas immoo uummanni kun lamaan obbolaadha akka seenaan jedhutti. Jarri kun uummanni kun lamaan fedhii isaaniitiin yookiin wal dhabdee mataa isaaniitiin miti lolli amma kanaa kan inni irratti baname.
duras walitti bu'insi kun inuma jira ollaaf ollaa gidduutti akkuma beekamu walitti bu'insi inuma jira garuu akka arraa kana dhimma daangaatiif miti walitti bu'insi kun dhimmuma ollummaa akkasumatti jireenyuma hawaasummaadhaan yeroo walitti bu'amu akkuma aadaa uummata Oromoo fi aadaa Somaalee sanaatti rakkoon uumame sun furamaati kan inni ture innicha ammaa kun lolli liyyuu poolisii kun itti yaadamee kallattiidhaan mootummaa wayyaaneetiin kan itti bobbaafamedha kan ammoo maal yaadeeti maal akeekeeti kan jette sanaafis qabsoo uummata Oromoo mootummaa wayyaanee hudhee qabe garatti deebuu gaafa dhabu uummata nagaa walitti buusee dantaa siyaasaa isaa keessa geggeeffachuudhaaf kan inni hojii kana hojjetedha mootummaa wayyaanee jechuudha qabsoo uummata Oromoo baroota dhiyoo kana keessaa kallattii garaagaraatiin irratti adeemsifame kana laaffisee kallattii qabsoo uummata Oromoo kana jijjiiree bara mootummaa bara bulchiinsaa dheereffachuudhaaf kan yaadame natti fakkaata kanuman jedhaan akkuma tu kaaftee egaa lola liyyuu poolisii kana qaamni biraan dhufee labsan jiru qaamni biraan dhufee uummata irratti banan jiru mootummaan wayyaaneetidha mootummaan wayyaanee kun maal akeekkatee ka'e kan jetteef akkuma ati jettetti dabalatee ija siyaasaa tokkoon gaafa ilaalamu waan sadii tokko qabatee dhufeera deen tilmaama inni jalqabaa akkuma beekamu qabsoonni uummanni Oromoo itti jiru saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii keessa jiran kanneen uummattoota sabaaf sablammoota kibbaa dabalatee jechuudha isaan kanallee hanga dammaqsutti ga'aa jira qabsoo kun egeree wayyaaneetiif yookiis immoo egeree habashootaa kanaaf hangam akka baay'ee ulfaataa ta'e tilmaamuun nama dhibu isaanis akkuma nuti tilmaamnu kana ni tilmaamu tokko gaafa sabaaf sablammoota kana wajjin uummata kana walitti buusanii uummatuma hortee tokko kana uummatuma hortee kush kana gaafa walitti buusanii wal dhabdee isaa keenya gidduudhaan waan argatan hin dhaban inni lammaffaan ija tokkoon gaafa ilaallu qabsoon kun gaafa uummata irratti banamu uummanni kun akka uummanni Oromoo saba naannoo biraa keessa jiraachuu hin dandeenyetti akka inni qabeenya isaa saamamutti akka inni qeesaa buqqaa'uttidha kan godhamaa jiru kunis godhamaa jira hanga konkolaataa 60 hanga 80ttidha kan fe'amee biyya isaa Oromiyaatti galaa jiru akeekni kun tokko uummata naannoo biraa keessa jiru Oromoo buqqaasanii biyya isaatti gashuudha isa biyya keessa jiru immoo inni sadaffaan immoo akeekni isaa inni sadaffaan kun immoo isa biyya keessa jiru yookiis isa ala jiru immoo baajetaan miidhu baajetaan hubuun illee ni jira kunis immoo uummata buqqa'e sana deeggarra jedhee gaafa uummanni maallaqa buusu maallaqni uummataa kun illee hanga qisaasamutti illee isaaf hin ga'a kun hundi mataan isaa illee isaaf bu'aadha deen tilmaama kana yeroo jedhu uummata keenya gargaaruun bu'aa barbaachisu jechuuf osoo hin taane wayyaaneen bu'aama kana argachuudhaaf kanaaf falli guddichi jiru egaa ammallee tokkummaan akkuma jabaatee wal gargaaraa jiru mootummaa kana ofirraa fonqolchuudhaaf wayyaanee kana of keessaa ari'ee baasuudhaaf Oromoon cimeetti fufuu qaban jedha lolli kun baa Oromiyaatti akkuma baname lixaan karaa Gumuzii fi Wallaggaa seegaluuf sochiitti akka jiru dhaga'amaa jira lola kana akkamittiin irra ooluun akka danda'amuu fi akkamittiin jifachuun akka danda'amu jaal michuu lammii waan nu jedhu hin dhabu gara isaatanis hin dabarse hayyee waraanni gaa weerarri waraanaa kan nutti banamaa jiru kallattii tokkoon miti kallattii garaagaraa nutti banamaa jira akkuma ati jette baha Oromiyaa kibba baha Oromiyaa fi Walloo Kamiseetiin ummata Oromoo baatee irratti warra Affaariin banamee jira karaa lixaatiin gama Anfilloo sabni Gambeellaa fi Oromoo walitti buusuuf shirri xaxamaa ture ammasittuma jira akkasumas lixa Oromiyaa Wallagga bahaa aanaa Limmuu fi naannoo gama sanaatiin ummata Gumuz waliin walitti buusuuf qophii hunda xumuranii akka isaan jiran odeeffannoo gahaa qabna kun hundi gaa maali ka'umsisaa maaliif kun hundi nurratti akeekame sabuma ollaa Oromoo weeraruu barbaade moo yoo jenne yaanne miti mootummaa Itoophiyaa kanatu aangoo isaa dheereffachuuf fi kallattii qabsoo uummata Oromoo isa hudhee qabe kana jijjiiruuf jedheetu shira garaagaraa bulee makee xaxaa jira kanaaf irra ooluuf nuti maal gochuu qabna uummanni Oromoo qeerroon jaarmiyaan siyaasaa uummata Oromoof qabsaa ofiin jedhu gama jiru hundaatiin uummata Oromoo waliin hiriiree diina keenya inni akka ta'e kana mootummaa wayyaanee ofirraa dhabamsiisuu qabaadha dhaamsi ani qabu jechuudha maaliif yoo mootummaa Itoophiyaa kana mootummaa gita bittuu Tigiree kana ofirraa galagalchine waan hunda hiika argata jedhee amana ani akka kootti kanaaf qeerroon biyya keessaa sabni Oromoo alaaf keessa jiru gama dandeen gara hidhannootti seenuudha qaba kana booda waa'ee rakkinaa qofa haasa'uu hin qabnu nuti kana booda waa'ee uummanni Oromoo achiin ammas ta'e achiin miidhame achiin amma kanaa du'e achiin maanta akkas ta'e jennee haasa'uu hin qabnu sabni Oromoo bakka jiru hundatti meeshaa hidhachuu qaba gargaarsi amma ta'aa jiru kun gargaarsa uummata Oromoo bayyaannachiisu qofa ta'uu hin qabu gargaarsatti meeshaan bitamu jiraachuu qaba haalli akkasii mijachuu qaba dhuunfaan isaa ta'u gareetiin sabni Oromoo of tiskuuf hidhannoon isa barbaachisa
hidhannoo qofa miti jaarmiyaan siyaasaa humna hidhannootti amanus kanarratti hojjete ummata of cinaa hiriirsee mootummaa wayyaanee kanatti xumura gochuu qaban jedha. Kanaaf jaarmiyaan siyaasa Oromoo jiru aktivistoonni Oromoo komiititoonni Oromoo biyya alaa jiru biyya keessaa jiru qeerroon qarreen hawwootiif abbootiin hundi yaada tokkoof ilaalcha tokkoon ga'ee diina keenya yeroo dheeraaf ilmaan keenya bara baraan lubbuu galaafatu qeerraa dhabamsiisu kana xumuratti gochuu qaba jedhan akka jaarmichu ulfaadhu galatoomi hin jenna. Akkasuma gaa yaani dirqii hafuu hin qabne yoo jiraate jaal abdiif ibsadhaati dhaamsas uummataaf dhaammadhaa siniin jenna. Yaadonni gurguddaan ka'aniiti kan jirani akkuma jaallan keenya kaasaa turanitti wanti ta'u akkuma jirutti ta'ee adeemsa amma deemamaa jiru kanaan waa'ee gama liyyuu poolisii Somaalee kanaa fi walitti bu'insa uummata Oromoo kanaan wal qabatee akka biyya keessaaf akka biyya alaatti adeemsi amma jiru kun bifa kanaan yoo itti fufe tokkummaan uummata Oromoo kun tokkummaan jaarmiyaalee siyaasaa kun akkasuma aktivistoonni biyya alaa fi uummanni biyya keessaa akkasuma uummanni Oromoo kallattii jiru hundaan bifa kanaa yoo wajjiraan hiriire bu'aan guddaan akka argamuu danda'u namni hunduu beekee tokkummaan uummata Oromoo bifa kanaa yoo itti fufe mootummaa gabroonfataa wayyaanee kana irratti dhiibbaa akkamii akka qabu hunduu beekee qabsoo gara fuulduraatti adeemuuf jedhu waa'ee liyyuu poolisii qofa otoo hin ta'in qabsoo mootummaa wayyaanee kuffisuuf hojjetamu hundarratti bifa kanaan tokkummaadhaan yoo hiriire rakkoo tokko utuun argiin haala salphaa ta'een mootummaa kana ofirraa dhabamsiisuun akka danda'amu haala amma jiru kanaan namni hunduu beekuu qaba. Haala amma jiru kanaan injifannoo guddaan abbaa biyyummaan uummata Oromoo kabachiifamuu akka danda'u namni hunduu beekuu qaban jedha. Darbee waraana kallattii garaagaraatiin kallattii daangaa Oromiyaa irra jiru hundaan uummata Oromoo irratti bobbaasuudhaan uummanni Oromoo akka nagaan arganne uummanni Oromoo ollaasaa wajjiraan akka nagaan hin jiraanne kallattiin qabsoo uummata Oromoo akka jijjiiramu kanneen godhan kanarratti ollaa sanarratti tuun ta'in uummanni Oromoo kallattiidhaan mootummaa wayyaanee irratti xiyyeeffatee shira kan fashaleessuu danda'uu qaban jedha. Fakkeenyaaf kanaaf fakkeenya guddaa kan ta'uu danda'u uummanni Oromoo Somaalee keessa jiraatan gaafa buqqaafamanii gara Oromootti as deebifaman gara Oromiyaatti yeroo isaan as deebifaman uummanni Oromoo garuu yaada isaanii sanarra aanuudhaan uummata Somaalee Oromiyaa keessa jiru of keessatti tiksee kabajee of keessa jiraachisuunsaa injifannoo guddaadha. Jedhan akka kootti adeemsi kun bifa kanaa yoo itti fufe shirri mootummaa wayyaanee fashalaa adeemuun isuma kana. Kanaafuu hojiin akka kanaa kallattii hundumaan akka itti fufuun jedha. Darbee karaa kallattii lixa Oromiyaa kanaan adeemsi akka baha Oromiyaa sanaan ta'aa jiru numa jira. Kallattii Anfilloo Gidaamiidhaan uummata Gambeellaa walitti buusaa karaa Limmuu Galiilaa kanaan uummata Gumuziin uummata Oromoo walitti buusuudhaaf shirri guddaan xaxamaa akka jirudha. Shira kanarra aanuu danda'udha. Inni guddaan uummanni keenya shira kanarra aanee injifannoo boonsaa sana isicha galmeessaa jiru kana itti fufsiisuudha kan hin jedhu kanu. Ayyee dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo mariin qeerroo nuti guyyaa irraa qopheeffannee kana fakkaata. Sagantaa keenya yeroo biraan hanga wal agarruutti turtii gaarii. Jaraabsiin tokkummaa gariin bineensa dhagaa kaanis kan mana hin jirtu hoo jirta lakkii otoo ati jirtu maaf dubbatamne. Si tuffatu mi'aan koon kee yoom kan mul'atu mee falmadhu maaltu dhufa si hidha malee si fannisa saba saarraa maaltu jallisa irraa dhalanne ittiin dhalanne eenyummaas lafaan arganne afaan biyya samaan falne dacheen kuni ho'iyyee gadooti lakkii dhiisi gaabbita booddi tuttuqtee lakkiileen kaciisu abbaan haqaa barfalma dandeessu jirtaafoo jirtu si beeka alaagaan uffatee si qeeqa falmadhuuf hojii ati yeessa maaliif laata ibsaa gaanii keessa odaanoo addachaa dhugaati alaagaan irraa wal furaati burqaan kee toora finfinneeti haa falmadhuufaa irratti cinneeti gungumaas turree baradheera nusaamu sagal baasu seera. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon haga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.